Rifeensi kan kee akka dafeesiif guddatu akkasiif dheeratu yoo barbaadde haga qibaatii maaskii garagaraa itti dibdee wajjin hin rakkanne dura qabxiilee nammasii himu kana yoo dhageeffatte hedduu si fayyada jedhee yaada. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan obboleewwan nagaa qabduu jirtu fayyaa keessanii. Rifeensi kun bakka sadiitti qoodama. Tokko high porosity, lammaffaan low porosity, sadaffaan ammoo medium porosity dha. High porosity kun rifeensa yoo atin waa dibdee jettu yoo sumoo wanta ati dibde fakkeenyaaf amma qibaatii tokko yoo itti dibdee jettu qibaatii samurru godhatee fixatee guyyaa tokkoof lama booda yookaan sa'aatii tokkoof lama booda yoo mata kanan dibne jedhu goggogu wanta ati kennitu hunda sa'aatii yoo gadi fixatee gadi dhugu. Lammaffaan low porosity dha. Low porosity kun ammoo rifeensa hoo ati qibaatii ta'ee wama ta'e yoo ati itti dibde gubbuma sanarra taa'u lafee keessa gadi hin seenne. Sadaffaan ammoo medium porosity dha. Medium kun ammoo ka jidduu kana lamaaniiti. Ka high porosity illee hin ta'in ka low porosity illee hin ta'in.